مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماتيوان شان مكتوب انترتمنت نجيني كأنك كان كبجابكم اسم جرتاني اسم هاكا كابو سنين جتا برمس كأنك كان هرأ كان مرتز صافي غافي نموت هدو كان تيدا إنس أكمتي فايل كأننا إيميل ركاوتشو دندنا كان جلو حالا سلبادان اسمي تغرسيسا كناف فيديو كان هنگت مرات داوتشو دان هريو تكيسا نفس شير gochuu hin dagatina. akkasumas warroonni chaanala keenyaaf haarawwataa tanammoo chaanala Maktub Entertainment subscribe gochuudhaan gama keenyatti dabalamaa isiniin jedha. kanaaf jalqaba email keenya erga bananneen boodatti data qabnu information qabnu lakkoofsa bilbilaa yookaan ammoo suuraawwan viidiyoowwanii fi faayilota garagara yeroo email irra kaawwachuu barbaannu mobile data isaa erga banne yookaan ammoo wifi dhaan connect erga gooneen boodatti gama waan ol kaawwachuu feenuu san deemna jechuudha. kanaaf mee'an suuraa tokko ol kaawee isinitti agarsiisa. kallattimaan gara bakka suuraan jirutti deema. kanaaf mee'an amma suuraa tokko select godhee isinitti agarsiisa. anamma suuraa kana kaawwachuu barbaada email irra jechuudha. suuraa kana kaawwachuudhaaf bakka suuraan sun jiru qabe cadhisa yeroo inni select naa ta'e quba kiyya irraa kaasa jechuudha. kanaaf bifa kanaan akkuma argaa jirtanii suuraan select ta'e jechuudha. gurraacha'ee jira mallattoon raayitiidhaa irra kaawameera. bifa kanaan erga waan barbaannu san select gooneen boodatti kallattii jalaa irratti bakka share jedhu bira deemna jechuudha. gama gadiitti share kan jedhuu fi delete kan jedhu jira. nuti ammoo bakka share jedhu bira deemna. yeroo bakka share jedhu san haala kanaan gadi tuqne filannoowwan garagaraattu nuuf ba'a jechuudha. garamitti akka share gochuu barbaannu kanneen keessaa filanna jechuudha. kanaaf amma nuti drive irra keenna jechuudha. google drive irra keenna email keenna jechuudha. google drive jechuun yookaan ammoo drive bakka email keenya jiru keessa isa tokko jechaadha. email keenya yeroo jalqaba barannu play store keessa illee isuma jira, gmail keessa isumatu jira, drive kan jedhu keessa illee isumatu jira jechuudha. kanaaf nuti amma drive bakka jedhu bira deemna jechuudha. applicationii drive jedhu barbaanne bira deemna. kunoo itti maree isinitti agarsiisaniin jira. bakka drive jedhu san gad tuqnee haala kanaan seenna jechuudha. kanaaf yeroo gad tuqnee haala kanaan gama drive'itti seennu akkuma argitan kunoo suurichi as dhufeetiin jira. suuraan an select godhe kun immoo email irra kaawwachuutti jiru. kun ammoo email kanarra karaa kamiin kaawwadhaara jennaan karaa drive'itiin kaawwadhaara jechuudha. karaa my drive yookaan ammoo google drive karaa isaatiin kaawwachuutti jira jechuudha. bifa kanaan erga asiin baheen boodatti kallattii gadii irratti save kan jedhutu jira. haala kanaan erga asiin baheen boodatti save kan jedhutu jira. maal godha bakkuma save jettu san gad tuqa jechuudha. bakkuma save jettu san gad tuqa. haaluma salphaadhaan suuraa tokko waan ta'eef faayila tokko waan ta'eef kun akkuma isin argitan kanatti faayilichi kee deemee gara google drive'itti seenee jira jechuudha. bifuma kanaan mobaayilli keenya daataan isaa banaa yoo ta'e bakka wifi dha yoo jiraanne faayilii nuti qabnu sun gara drive yookaan gara email keenya deemee jira. ergasanii email keenya bakka barbaannetti itti fayyadamuu dandeenya. akkasuma mobaayila yoo jijjiirannis mobaayilli yoo jalaa bades footoon sun yoo jalaa haqames email keenya san qofa mobaayila irratti galchuudhaan yookaan kompiitara irratti galchuudhaan drive keessaa suuraa keenya san yookaan faayila keenya san barbaannee baafachuu dandeenya. fakkeenyaaf suuraa amma ol kaawwanne san deemnee barbaanna. kunoo isa barbaaduudhaaf jalqaba drive bakka jedhu deemuu qabna. drive bakka jedhu kana ergaa haala kanaan gadi tuqnee kunoo suurichi asitti dhufee jira. kun akkuma argaartan suuraan nuti ol kenne suni bakka kana dhufee jira jechuudha. kanaaf haaluma salphaadhaan yeroo muraasa keessatti daqiiqaa muraasa keessatti faayila keenya gara drive'itti fiduu dandeenya bifuma salphaadhaan jechuudha. erga bakka kana finneen boodatti bara barbaannee fi yeroo barbaannetti sisteema barbaanne irratti mobaayila irratti ta'uu danda'a, kompiitara irratti ta'uu danda'a, bakka barbaannetti email keenya kana qofa galchuudhaan waan drive irra keenya san buufnee itti fayyadamuu ni dandeenya isiniin jedha. barumsi keenya kan guyyaa har'aa kana fakkaata. waan nu wajjin turtaniif galatooma.